Yooyyaa bagga maddambag waliin gammanni saniin jecha gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lixi shaggar humnaara waraan bilisummaa Oromoo urjiiwwan lolaa summiiwwan gabroonfataa waardiyaa Oromoof Oromiyaa dhaloota qabsoon qawwee rakkoo Oromootiif furmaati jedhu fuulban 13/2021 eebbisiisuu ajajaa wabo zoonii giddu galeessa Oromiyaa lixi shaggar. Gabaas karaa raadiyoo arratti biyyoolessa Oromiyaati ergeen beeksisee jira. Eebbi kun bif oowwana mawwatuun bakka ajajoonni zoonitiif qondaalonni waraan bilisummaa Oromoo miseensoti waraan bilisummaa Oromootiif akkasumas uummati Oromoo bal'aan argamuu kabajamuu dabaluun ibsanii jiran. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduun injifannoo tarkaanfii obbo zoonii kibbaa sin dhageessis kan kana sin dhageessisu annadii Oromoo Duula bobbaa jaalelemoo qilxuu wobon zoonii kibbaa Cibraan Maddaal Buudaaf Cibraan Gumaabas Tuulaa Surroo Aanaa Dugda Daawwaa Ganda Doogoo fi Uloo Dooyaa fulbaana 14/2021 barraaqa sa'aatii 11 kaasee hanga galgalaatti lola guddaa weerartoota waliin taasisaa ooleen loltoota diinaa hedduu du'aaf madoon yoo adabu gama meeshaatiin kilaashaa akkaamaa 12 hidhannoo guutuu waliin meeshaalee didiqqaa hedduu booji'ee galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif godhee jira. Ashama akkam jirtu kabajamoo ilmaan Oromoo oolmaan nagayaa oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaanitiniif dhiyeessa aan hawwii qalbeessaati. Irreef gaachanni uummata Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Ibraan Odaa Bulluq gaafa fulbaana 12/2021 godina Wallagga Bahaa magaalaa Shaambuutti waraana maafiyaa PP konkolaataa sireeffii 4 guutummaan guututti akka baala hongeen dhahee harcaasee jira. Ajajaan dhibbaa fi ajajaan shantabaa gooticha woboon booji'amanii jiru. Ittiin fufuun abdiif gaachanni sabaa woboon zoonii lixaa gaafa fulbaana 13/2021 Wallagga Bahaa Haroo Limmuu jalatti kan argamtu magaalaa Bariitoo seenuun tarkaanfii jabaa waraana weerartuu PP waliin gaggeesseen loltoota PP hedduu ishii hadhaa du'a habbuuqqachiisuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Fulbaana 11/2021 abdiin Oromoof Oromiyaa gurmurrisaa Oromiyaa woboo zoonii lixaa Ajajaa humna addaa Abdusalaam jedhamu godina Wallagga Bahaa eebantuutti du'aan adabeera. Ittiin fufuun tarkaanfii wal fakkaatu gurmurrisaa Oromiyaa woboo zoonii lixaa godina Wallagga lixaa Onaayiraa bakka addaa Malkaa Qilxuu jedhamutti waraana luffistuu PP sireeffii tokko laga Malkaa Qilxuu buusee jira. Fulbaana 14/2021 irreef gaachanni uummata Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii lixaa humna furgaatu urjii lolaa godina Wallagga Bahaa ona Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Bareedaa iddoo addaa Bareedaa sadaffaa jedhamutti humna addaa Beenishaangul Gumuzii fi ilmaan naftanyaa konkolaataa sireeffii lamaan dhufte rukutuun hedduu ishii du'aa fi madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaan jajjabeen urjii lolaa qawwee akaamaa 28 dishkaa tokko konkolaataa sireeffii Maanuu irraa booji'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Bilisummaa Oromoo quucartuun isarra hin jiraatu. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaarra.